Shamaa ilmaan Oromoo harka fuunee akkam jirtan nagaa keessanii fayyaadha nagaan saraan galata rabbii warra hordoftoota bareedduu jala argamtan guutuun keessan nagaa qabdanii fayyaa jirtu jarra galata sa'i haramii goota walumaan coree haala kamiin akka godhanneetu yeroo tokko ka yeroo hundumaayyuu kan koobsi yookaan saamunii waanuma garaagaraa nyaachuurra waan ofii keenya hojjetannee too nyaannu hojii manaa ilaallu siniin jala hordoftoota kiyya nafaana bu'a. Akkuma argaa jirtan kana kan irratti hojjedhu daranoo jira jechuudha. Dammoo kasini hin jedhu wanni ani harcee yookaan dammoo baankeekii kanatti godhee maalidha harceedha kimbawdariidha hanqaaquu lamaadha harcee kimbawdar kanuma xiqqoo namni sukkaara jaalatan xiqqoo soba sukkaaratti godhuu dandeessu yoo damooyyuu daakuun kee harceen keessan ashaboodhaan qabatee qabaa yookaan dammoo xiqqeema isaa jechuudha osoo hin baay'isin xinnishiisa itti godhuu dandeessu itti godhuu baattan illee rakkina hin qabu garuu akka kiyyaatti ittiin godhuu namni feetan itti godhuu dandeessu jechuudha. Kanaafuyyuu erga walitti guutuu isaa hojjannee booda xiqqoo teechisuu qabna jechuudha. Akkuma guutuu isaa walitti hojjannee kaaneetoo hin hojjannu xiqqoo teechisuu qabna haga inni wal fudhatee akka nama bukaawuu heddu waan xiqqoo daqiiqaa 10 yoo teechifne bifa bareedaa duubni isaaf durri isaallee wal fakkaatu bunniitti jechuudha nuuf ta'a magaala jechuudha magaala nuuf ta'a. Kanaafuu waan dammoo kichinii akkana karaa alaatti karaa aduutti ba'uu baay'ee jaaladha. Isin akkamiin jaalattu kichinii akkana kichinii qilleensa agartee faalamaa hin taane ala argatan kan akkanatti banameetu kan dammoo kichiniin keessan karaa alaatti yoo ta'e baay'ee natti tola. Kanaafuyyuu ani ni jaaladha jechuudha. Bifa kanaan akkanatti kunoo erga daqiiqaa 10 booda haala kanaan baankeekiin akkana babbareedaan fuulli isaa magaallee kuullee jedhamu san jechuudha kan fakkaatu bahaa jechuudha gaafiisin qorsi keessanii yookaan cirreedhaaf qopheeffattanii cirreeyyuu ta'a yeroo tokko illee warri furdachuu hin barbaanne harcee adii osoo hin taane harcee magaalaa akka xeefitti ni jirti harceeni ka xeefii miti garuu harceen gosa qabdi ka gosti harceedha hedduudha mire harcee magaalaatti illee hojjettanii ciree osoo hin taane irbaatatti illee nyaatuu ni dandeessan jechuudha warri kiiloo cammiruu hin dandeenye. Kanaafuyyuu akkasii isiniin jedha ani daran jaaladha baankeekii garuu ana asalaan jaaladha yookaan dammaan jechuudha maaliif chookoleetii yookaan dammoo kaakaawwan akkasii kan agartanii ani ittiin nyaachuun natti hin tolu ilkaan na dhukkubsa asal dammi dammoo baay'ee ilkaan keessallee nama akkasuma hin jedhu numa mi'aa garuu waan akka dammoo mi'aawu dammoo oliyyuu hin jiru garuu ilkaan keenyatti xiqqoo kan sirriitti rakkina fidu chookoleetii kanaadha. Kanaafuu agartanii waan daqiiqaa 10 ta'eef bifa bareedaa akkasitti kibbi kana nuuf fida dammoo asuma shamarrootiin dubartootiin jechuudha. Mo'aa baradhaa mo'aan ofii keechanidha mo'aan maal jedhama beekumsa isiniif ta'a jechuudha. Beekumsi mataa ofiif maatiif miti abbaa warraatiif miti ofii keessaniif yeroo hundaa bakka kama madaamiin bigaalaa yookaan supermarkeettidha koobsii isiniif fiduu eegina. Yeroo tokko waan tokko mana keessan keessa godhadhaa too yeroo matalan hojii fixan bilbilumarra hin taa'ina kaawaa godhadhaa. Agartanii akka inni bifti isaa baay'ee bareeda bifti isaa waan akkana tolee fi wanni irratti hojjettan saajii yookaan dammoo inni kun jechuudha xaawulaan agartan kun kan irratti hojjetamu kun shiboodhaan ni kun qabdan gaaf shiboodhaan dhiqxan baankeekii hojjenna jettanii hin yaadina maaliif
bunni kullee kana ta'ee bifa magaala ta'e isiniif hin bayu jechuudha. Abadan osoo waan feeteyyuu gootanii. Kanaafiyyuu bifa bareedaa kana akkanatti qabaatuudhaaf wanni isin irratti hojjetan kun murteessaadha jechuudha. Bahuu diddeetti tuni bahuu diddee jirti. Na nyaatinaa jechaa turti. Wanna tana biddeena illee irratti tolchuu hin dandeessan dhugaa. Biddeena illee gaafa irratti tolchitan hin qabattu. Yoo shiboon hin tuqin yoo shiboodhaan hin dhiqin ispoonjii qofaan gaafa dhiqxanii biddeena illee osoo irratti tolchitanii biddeen ishee xixinnaa haa ta'u malee inni baaftee saniif jechuudha. Ijoolleen biddeen argachuu hin dandeenye jechuudha. Biddeen baay'ee illee hin jaaladhu. Akkamitti hin jaalanne ittiin guddatte jechuu hin dandeessanii. Dhugaadha ittiin illee umrii ta'e gimmaasha illee ittiin guddadhu garuu biyya baqaa kana keessatti waan gimmaasha umrii guddanneef iyyuu baay'ee lubbuun baqa nyaatuma biyya baqaa kana lubbuun nafeetii malee nyaata biyya keenya baay'ee lubbuun baqa adaduma minno jedhu na dagataa deemte na fakkaatti nan feetu garuu nyaata biyya keenya keessaa nyaati nan daran yoo muyyuu idduma kam hoggaa meeqayyuu biyya baqaa keessa yoo itti jiraadhu kan yonnoo hin jenne onnoodha. Marqa daran jaaladha jechuu dhugaa. Asumaan namni mana keessanitti naaf yeroo barbaadan marqa hojjedhaan hawaama. Akkas waxii foon ምናምን ይፈዷል. ደግሞ yeroo baankii akka hojjettan abidda jala qannasaa. Abidda sirriitti xiqqeessaa jala. Dura sirriitti isaadha erga ho'istanii geessanii ደግሞ abidda xiqqeessaa hojjedhaa. Gaafa abidda hin hojjenne yonnoo siniif hin qabu. Bentina aያረግም. Inqaqqabata sin jala yookaan ደግሞ ni gubata akkana taala. Gaafa akkana ta'u maal goota hunduma isaa fuuta bakka. Kanaafiyyuu akkana waan ta'uufu akkan akkasin jalaan taane sinillee abidda sirriitti dura eeleen erga ho'iteen booda abidda jala qannasaa jechuudha. Tunin bishaanne garuu hin taane baaseen jira. Kabira wajjin. Keessattuu shamarri biyya baqaa keessa jirtan kuni kushiinaa seenaa waa hojjedhaa. Kuni waan xiqqaadha baankii kuni garuu waanuma biraallee hojjedhaa. Beekumsi abbaadhaaf waan ta'eef nama yeroo saniif guyyaa takka lama nama fayyaduu dandeessa waan hojjetteeni garuu beekumsi dammoo kan abbaatii isin gale. Kanaafiyyuu hordoftoota kiyyaa kana fakkaataa isiniin jedhaa akka itti bohaartanii akka itti tolee abdii qabaa isiniin jedhaa uummata kiyyaa kunoo hojjennee amma xumurree jirra jechuudha guutuu isaatuyyuu kanaafiyyuu akka isinitti tolu akka isin gammachiisu akka isinillee hojjettanii yeroo tokko qicciree godhattanii nyaattan abdii isinirraa qaba isiniin jedhaa hordoftoota kiyyaa. Warri na daawwachaa jirtanillee ulfaadhaa isiniin jedhaa warri dammoo osoo maatii hinaaf hin ta'in akkatti na daawwattan maatii ta'aatu yaada qabdan koomentii naa kaayaa. Waan sirraa'uu qabu dammoo sirreessinaan jedhaatu koomentii jalatti naaf kaayaa isiniin jedhaa. Isin jaaladhaa hundi keessaniyyuu naaf jiraadhaa naaf galatoomaa isiniin jedhaa ilmaan Oromoo hundi keessaniyyuu naaf ulfaadhaadhaa naaf jiraadhaa nama biyya keenyatti. Galeetoo biyya baqaa kana keessa biyya abbaa keenya biyya harmee keenya jiraatu waaqayyoon haa godhu isiniin jecha biyya keenya biyya nagaa haa godhu isiniin jecha asumaan nagaa isinitti dhaammadhaa uummata kiyya qaalii nagaa keessa naaf turaa naaf jiraadhaa isiniin jedha.